baay'ee masuuban tokko beektu miti. Isa baay'ee masuubantu jira. Warri keenya eelee amma lafa kanaa bal'atu bitanii galanii meedhee addunyaa isaatti eeleen maal jedhama wanti keessatti kokkobsuudhaan laata afaan Oromoo keessa jira biti waan akkasii. Dubbii qolaatiin yeroo dubbatamu kokkobsuudhaan miti. Eelee amma lafa kanaa bal'atu bitanii galanii warri keenya dheetu gaadanya isaa sanatti hima. Amma lafa kanaa bal'ataa jennaan eeyyama lafa kanaa bal'ataa jedhu ajaa'iba dheetu warri keenya immoo kan si ajaa'ibu farda qilleensa kanarra balali'uu bitanii galanii jedhu. Naan farda qilleensa kanarra balali'aa gamoo akka warra keenya isaan bitanii galanii jennaan maal akkamittiin fardi qilleensa irra balali'uu danda'a duruun balali'u jennaan eelee keessan si cabakaa akkamittiin lafa bu'ee fiiguu danda'a. Asumaan caasaa zayitii dhugee guddate jechuudha gaaffii gaafachuu jaalata maatii isaa gaaffiidhaan rakkisaa ijoolleen isaa kun immoo yeroo baay'ee gaaffii gaafatu xayyaaqii jechuudha yeroo baay'ee ijoolleen gaaffii gaafatu miti ree innaa abbaa isaa gaaffii gaafata mucaan tokko abbaa jedhanii namni jalqaba eessumaa dhufee innaa maali kun salphaadha ta'e sammuu isaa gara amantiitti geessee dafee kana nama waaqayyotu uume jalqabaa achirraa ka'ee immoo namni wal horee jalqaba addaamii fi wantu uumame sanuma wal horaa dhufanii nuni argamnee jedhaan akkasidha jedhee dhaqee haadha isaa immoo gaafata. Dhimma jedhe abbaan koo jedhe sirriidhaa nama waaqatu uume jedhee namni waaqatu uume dhugumaa jennaan namni waaqatu uume otoo hin ta'in namni jijjiirama turannaatiin jaldeessarraa jijjiiramee ka'eetuma jijjiiramuu dhufee bifa har'aa qabaatu kana qabaatu malee jalqaba jaldeessa turreetti. Mucaan ammaa sammuun isaa walirratti yaadannaa isaa irraa dhagee fi yaadannaa abbaa isaa irraa dhagee maaltu mucaa kana keessatti walirratti ka'ee jechuudha. Sana booda gara abbaa isaatti deebi'ee abbayyee maati na goyoomsitamoo sirrii masaa dhufaatii namaan beektu atoo waaqatu uume jetta isa kamtu sirriidhaa jedheen egaa yaa ilma koo ishee dhufaatii warra ishee sitti himte malee nuuna waaqatu uume jedha. Yeroo barumsa baratan kilaasii keessatti mucaa ta'e tokko jira. Barsiisaan immoo gaafata. Maal ta'uu barbaadu gara fuulduraatti mucaa kana gaafata. Nama hundumaa gaafata jechuudha nama kilaasii isaa barsiisu tarii yeroo ijoollummaa keenyaa gaafatamaa turre miti ree. Innaan namni baay'een inni kaan barsiisaan ta'a jedha, inni kaan dooktaran ta'a, inni kaan paayileetiin ta'a jedha. Baay'ee jiran kana lakkaa'aniitu kana ta'uun barbaada jedhanii fedhii isaanii dubbatu. Achiin booda mucaan tokko maal ta'uu barbaada jedheenyaan barsiisaan gaafateenyaan ani paayileetii ta'uun barbaada xiyyaara samii kanarra balaliisuun barbaada. Akkas ta'uu barbaada harka rukutaa fedhii ijoollee harka cabsiisee fi mucaa sana bukkee darbee intala tokko gaafata. Intalli sun immoo ispiichii mucaa sana dhaggeeffachaa oolte hawwisaa jechuudha. Atoo giiftii koo maal ta'uu barbaadda jennaan haadha manaa mucaa isa kanaa ta'uun barbaada. Fatah.